Harka fuunee daawwattoota Finfinnee News Network kun qophii keenya keessa Oromiyaa torbanitti yeroo tokko isiniif dhiyeessinudha. Qophii keenya torban Oromiyaatiin odeessaalee torban Oromiyaan dabarsite sassaabbachuun isin biraan geenyuun kan torban kanaa qixeeffannee dhiyaanneerra. Egaan daawwattoota keenyaa odeessaalee torban Oromiyaa har'aa kan irratti fuulleffatu duguggaa sanyii Wallagga Ba'aa Aanaa Harootti raawwatameen yoo xiqqaate maatii tokko keessaa namoonni 9 ajjeefamuu hordofee odeessaalee jiran. Akkasumas ajjechaa suukanneessaa godina Booranaa keessatti humnoota waraana mootummaa Itoophiyaan raawwatame kan dargaggoota 2 irratti rasaasa itti roobsuun rashanaman ilaalchisee gama ABO'n dhimma kana balaaleffachuun ibsa ba'e kan quba qabnu isin biraan geenyaan nu hordofaa. Torban kun Oromiyaadhaaf torban dhumaatii beelaa fi hongeen itti daraaree uummata keenya kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaarraan miidhaa geessisedha. Qophii keenya torban Oromiyaa jedhamuun torban dabarsine taateewwan gurguddoo akka Oromoo fi Oromiyaatti turan cuunfinee kan ittiin isin biraan geenyu wayita ta'u, odeessaalee kana qindeessuu fi isin biraan ga'uun kan isin faana turu Andaa Waliiban. Torban Oromiyaa keenyaan duguggaa sanyii Wallagga Bahaatti raawwatame irraa kan eegallu wayita ta'u, duguggaa sanyii Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu magaalaa Harootti humna finxaaleeyyii Amaaraan raawwatameen reeffi namoota 19 argamuun dhaga'amaa ture. Yeroo ammaa kana namoota maatii keessaa namoonni 9 dhuman dabalatee namoota 29 ta'uun gabaafameera. Lola humni addaa Amaaraa fi hidhattoonni Amaaraa maqaa Faannoo jedhamuun beekaman uummata Oromoo godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu magaalaa Haroo irratti bananiin miidhaa guddaan qaqqabuu fi lammiilee Oromoo kaaniif illee miidhama qorqalbii ta'ee jira. Lolichi magaalaa Haroo ganda duwwaa tokko keessattii fi ganda caffee guddinaa yookaan noolee jedhamuun beekamu keessatti bal'inaan kan gaggeeffame wayita ta'u, ajjechaa hidhattoonni Amaaraa raawwatan kanaan kaan lubbuun darbuun reeffi isaanii argamee kaan guyyoota lamaan darbe 19 ture yeroo ammaa kana 29 ta'uutu dhaga'ame. Namoonni 29 kan reeffi isaanii argame kunniin kan argaman malee kanneen ajjeefaman kanaan ol akka ta'an odeeffanneerra. Akka maddi odeeffannoo keenya jedhutti guyyaa kaleessaa waraana 1,000 ol ta'antu daangaa Oromiyaa cabsee seenuun sanyii duguggaa raawwachuuf humnoota Oromoo fi Oromiyaa diiguuf socho'an irraa eeyyama argatee jedha. Haleellaa hidhattoonni Amaaraa gaggeessan kanaan manni uummataa 480 ta'u gubachuu fi qabeenyi uummataa saamamuu, beelladoonni lakkoofsaan hagana jedhamuu hin danda'amne humna kanaan saamamuu, akkasumas sarbamiinsi mirga namummaa daangaa darbe hammeenyummaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamuu maddi keenya maqaa isaa akka hin dhoofneef nu gaafatee nuuf dhaama. Haalli naannawaa sanaa ammallee ulfaata akka ta'ee fi waraanatti akka jijjiiramu kan ibse maddi keenya kun humnootiin mootummaa harka qabna jedhanis dararaa kana hammeessuuf diinota Oromoo humneessuu malee dirmannaa lammiilee Oromoo dhumaa jiraniif taasisaa jiran hin qabanidha jedha. Kana hordofee mootummaan naannoo Oromiyaa namoota 15 du'e yoo jedhu qaamolee biraatti quba qabuun ajjeefamuu lammiilee Oromootti qoosaa jira. ABO fi KFO'n ajjechaa golee Oromiyaa mara keessatti humneessitoota mootummaa Abashaatiin ilmaan Oromoo irratti ta'u balaaleffataa addatti immoo maatii tokko keessaa namoonni 9 humnooti finxaaleeyyii Amaaraan dhumuu sababeeffachuun ibsa baasanii jiru. Ibsicha akkasitti qindeeffanne. Ajjechaa guyyaa saafaan qaamoleen hidhatan uummata Oromoo Wallaggaa harka nagaa fi hidhannoo hin qabne irratti raawwatameef adda durummaan kan itti gaafatamu mootummaa Dr. Abiy Ahimad fi paartii isaa paartii badhaadhinaati jechuun ibsa isaa eegala. Addi bilisummaa Oromoo ajjechaa humni adda Amaaraa yookaan milishaan Amaaraa mootummaa giddugaleessaan tumsamu deddeebi'ee uummata Oromoo nagaa fi hidhannoo hin qabne irratti raawwatu gadi jabeessee balaaleffachaa ture. Mootummoonni impaayera Itoophiyaa dantaa siyaasa isaanii milkeeffachuudhaaf walitti bu'iinsa sabaa fi sablammootaa akka tarsiimoo siyaasaatti fayyadamuudhaan kan beekaman yoo ta'e iyyuu walitti bu'iinsi yeroo ammaa yeroo kamiyyuu caalaa daran hammaatee jira. Milishoonni Amaaraa qofaatti of bobbaasanii akkasumas humnoota mootummaa federaalaa fi Eertiriyaa waliin qindoomuudhaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuzitti bobbaafamuun isaanii ni yaadatama. Fakkeenyaaf kanuma yeroo dhiyoo raawwatame yoo fudhanne ji'a Gurraandhalaa fi ji'a Bitootessaa bara 2021 keessa milishoonni Amaaraa hedduu ta'anii fi meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhatan uummata Oromoo nagaa godina Wallagga Bahaa bakkoota Waastii, Sireedooroo, Hagamsaa fi Haroo yookaan Lalisee jedhaman keessa jiraatan irratti rasaasa roobsuudhaan Oromoota nagaa fi hidhannoo hin qabne hedduu ajjeesanii jiru. Tibbuma kana gaariin waraana Eertiriyaa loltoota hedduu of keessaa qabu naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalii fi godinoota Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaa, Shaashamannee, godina Gujii fi Boorana dabalatee lixa Oromiyaa keessatti bobbaafamanii ajjechaa hedduu raawwatanii jiru. Keessumaa ammoo Dr. Abiy erga uummata fuulduratti waadaa seenee aangoo qabatee booda
maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuun milishoota Amaaraa hedduu hidhachiisee naannolee biroo keessatti waan bobbaaseef ajjechaan uummata nagaa irratti raawwatamu daran hammaatee yoo ta'u, itti aanaan isaa Dammaqee Mokonninis milishoota Amaaraa hedduminaan hidhachiisanii fi leenjisanii uummata Amaaraa akka tiksanii ifatti dubbachuudhaan karoora gara naannolee birootti lafa babal'ifachuuf qaban ifoomsee ture. Akka biraan garuu uummanni Oromoo meeshaa waraanaa qabachuuf mirga dhabuu qofa osoo hin taane mancaa qonnaadhaaf akka aadaatti itti fayyadamuu fi ulee dhiirri Oromoo akka aadaatti qabatu illee akka hin qabannee ifatti uggurameetu jira. Kun ammoo seera, imaammataa fi dambii naannolee biroo tuffachuu qofa osoo hin taane milishoonni Amaaraa uummattoota naannolee biroo akka jeeqanii fi waan fedhan akka irratti raawwataniif mirgi addaa akka kennameef agarsiisa. Ajjechaa milishoonni Amaaraa deddeebi'anii Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatan kan baratame yoo ta'e iyyuu ajjechaa milishoonni Amaaraa guyyaa 3 dura uummata Oromoo nagaa godina Wallagga Bahaa keessa jiraatan irratti raawwatame ABO baay'isee rifaasisee jira. Odeeffannoon qaqqabe akka agarsiisutti guyyoota lamaan darban jechuun onkoloolessa 10 fi 12 bara 2021 uummanni Oromoo nagaan godina Wallagga Bahaa keessa jiraatan baay'inni isaanii 40 ta'an guyyaa saafaa ajjeefamanii jiru. Gaafa guyyaa onkoloolessa 10 bara 2021 milishoonni Amaaraa meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatan godina Wallagga Bahaa ganda Haroo keessatti Oromoota nagaa fi hidhannoo hin qabne 25 ta'an haala suukanneessaadhaan ajjeesanii jiru. Ajjechaan kunis namoota 9 bakka tokkotti ajjeefaman dabalatee haala baay'ee suukanneessaa fi gara jabina hamaa ta'een raawwatame. Namoota 25 ajjeefaman keessaa namoonni 20 morma isaanii qalamee kan ajjeefaman yoo ta'an namoonni 5 ammoo rasaasaan ajjeefaman. Namoota haala suukanneessaadhaan ajjeefaman kanneen keessaa namoonni 14 reeffi isaanii akka hin kaafamne humnoonni hidhatan waan dhorkaniif sareetu nyaate. Namoota 25 ajjeefaman keessaa namoonni 18 ganda Haroo keessatti kan ajjeefaman ta'uu odeeffannoon qaqqabee jira. Odeeffannoon qaqqabee akka agarsiisutti umuriin namoota ajjeefamanii waggaa 12 hanga waggaa 70 ta'a. Gaafa guyyaa onkoloolessa 12 bara 2021 godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi Guutoo Giddaa magaalaa Luugoo jedhamtu keessatti Oromoonni nagaa 15 ta'an ajjeefaman. Kunis bulchaa magaalaa Luugoo duraanii umuriin isaa waggaa 55 ta'e, namticha abbaa ijoollee 5 umuriin isaa waggaa 60 ta'e, dubartii umuriin ishee waggaa 70 taatee fi mucaa saafela umuriin isaa waggaa 17 ta'e of keessaa qaba. Kanatti dabalees reeffi namoota tibbana godina Booranaa keessatti argame hedduu nama suukanneessa. Gabaasi falmitoota mirga hidhamtootaa gaafa guyyaa onkoloolessa 13 bara 2021 ba'ee akka ibsutti dargaggoonni Oromoo maqaan isaanii Booruu Gayyoo fi Darajjee Birhaanuu jedhaman mana hidhaa Hiddii Dolaa godina Booranaa aanaa Miyoo keessaa baafamanii loltoota paartii Bilxiginnaatiin ajjeefamanii bakka hin beekamnetti awwaalamanii jiru. Kanaanis barbaacha yeroo dheeraaf maatiin dargaggoota ajjeefaman kanneenii taasisaniin reeffi isaanii gaafa guyyaa onkoloolessa 13 bara 2021 argamee jiraachuu gabaafame. ABO'n maatii ajjechaan milishoonni Amaaraa fi loltoonni PP raawwatan kanaan hubamaniif jajjabina hawwa. Dabalataanis eenyummaan namoota ajjeefaman kanneenii haga ammaatti sirriitti waan hin qulqulloofneef gara fuula duraatti adda baasuun mirkaneessina. ABO'n gocha hammeenyaa loltoota PP fi milishaa Amaaraa biyyattii keessatti daran hammaachaa fi babal'achaa deemaa jiru kana gadi jabeessee balaaleffata. Gochi mootummaan Dr. Abiy kaayyoo siyaasa ofii bakkaan ga'achuuf walitti bu'iinsa saboota biyyattii hammeessuu irratti fuulleffate kun guutummaa biyyattii fi naannolee keessatti waraansa lammiilee fi duguggaa sanyii hamaa boodatti deebisuun hin danda'amnetti geessuu waan danda'uuf gamanumaan yaaddoo guddaa qabnu ibsuu barbaanna. Kanaafuu ajjechaa godina Wallagga Bahaa keessatti deddeebi'ee raawwatamuu ilaalchisee uummattootni Itoophiyaa fi hawaasa idil addunyaa odeeffannoo sirrii ta'e akka argataniif qaama walaba ta'een akka qoratamu waamicha goona. Abidda walitti bu'iinsa sabootaa qabsiifameen lubbuu namootaa dhumaa jiruuf mootummaan Dr. Abiy fi paartiin isaa paartiin Bilxiginnaa itti gaafatamummaa akka fudhatuu fi gocha loogiidhaan guutame paartiin Bilxiginnaa raawwatu fuula duratti walitti bu'iinsa sabootaa hamaa qabsiisuu waan danda'uuf gocha akkanaa irraa akka of qusachuu qabu uummata Itoophiyaa fi hawaasa idil addunyaa beeksisuu barbaanna. Uummata Oromoof mootummaa sidiqsu akka hin qabnes ammallee gadi jabeessinees yaadachiisuu barbaanna. ABO'n dhimma kana yeroo dheeraaf irra deddeebi'ee sitti himaa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa saba isaatiif quuqamuu dhabuun uummaticha weerara humnoota naannolee biroo milishaa Amaaraa jedhamee waamamuuf saaxilee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa akka qaama paartii Bilxiginnaa keessatti olaantummaa qabuutti mootummaa Dr. Abiyyiitiin tumsi addaa godhamee fi lubbuu uummata Oromoo gara jabina suukanneessaadhaan galaafachaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa jabeeffatuun weerara humnoonni naannolee biroo sirratti raawwatan jabaattee ofirraa ittisuudhaan naannoo kee keessatti nagaa fi tasgabbii akka mirkaneeffattu ammas
irra deebinee siif dhaamna. Hawaasi idil addunyaa mootummaan Dr. Abiyyi mirgoota dhala namaa akka kabajuu fi gocha sabaaf sablammoota biyyattii gidduutti walitti bu'iinsa hammeessuudhaan nagaa fi tasgabbii uummattoota Itoophiyaa fi uummata naannichaa mancaasu kanarraa akka of qusatuuf dhiibbaa akka jabeessanii godhan ammas irra deebinee gadi jabeessinee dhaamna. Akkasumas hawaasi idil addunyaa mootummaan Dr. Abiyyi heera mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa akkasumas seerota mirga dhala namaa sadarkaa biyyaalessaa naannoo fi idil addunyaatti hojiirra oolanii jiran akka kabajuuf caalaatti dhiibbaa akka taasisan gaafanna. Walumaa galatti gochi maal na dhibdeen raawwatamu akkanaa uummata inni bakkan bu'a jedhuuf bu'aa hamaa qabatee dhufuu waan danda'uuf mootummaan naannoo Amaaraa milishoota isaa hatattamaan naannoo Oromiyaa keessaa akka baasu jechuudhaan ABO'n ajjechaa golee Oromiyaa keessatti ta'aa jiru balaaleffachuun ibsa baaseera. Odeessaalee keessoo Oromiyaa keenya torban kanaan taateewwan wal fakkaataniin kibba Oromiyaa godina Booranaatti horsiisee bulaan Oromoo fi uummatni aanaa 13 keessa jiru sababa hongeen akkaan jabaateef namaaf horii dheebuu fi beelli laaffisuun rakkoo guddaaf saaxile. Godina Booranaatti bara kana sababa hongeen dheerateef hawaasni Oromoo bal'aan darara mootummaan irraan ga'aa jiruun cinatti balaa uumamaanis reebamaa jira. Hanga ammaatti loon 4,000 ol kan du'an yoo ta'u 9,000 kan ta'an immoo du'aa fi jireenya gidduu jiru. Haalli qilleensa godina Booranaa yeroo ammaa kana haalaan jijjiiramee kan jiruu fi yeroo ammaa kana mootummaan deeggarsa tokkollee gochaa kan hin jirre yoo ta'u haalli lammiilee Oromiyaa godina Booranaa keessa jiran daran yaaddessaadha. Hoogganaan sodaa balaa godina Booranaa akka himanitti mootummaan dirmachaa hin jiru jechuun komii isaanii dhageessisanii jiru. Kan hordofee KFO'n ibsa mataa isaa baasee jira. Lubbuu namaa fi beeladaa baraaruun hojii dursuu qabudha jechuun Koongiresiin Federaalawaa Oromoo yookaan KFO'n ibsa isaa eegala. Yeroo ammaa kana rakkoo hedduun Itoophiyaa keessa akka jiru ni beekama. Kanneen keessaa hongee yookaan bona hamaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti beelada fixee lubbuu namaatti darbaa jirudha. Rakkoon kun godinaalee Gujiitti illee babal'ataa akka jiru odeeffannoon barfatee achi nu gahee ni addeessa. As gabaabaatti hongee yeroo ammaa beelada fixee lubbuu namaatti adeemaa jiru kun kan jiraachuu fi babal'achuu danda'eef haalli bulchiinsa biyya keenyaa baay'ee boodatti hafaa waan ta'eef rakkoo yeroo dheeraas ta'e yeroo dhiyoo mudateef furmaata barbaaduuf boodatti harkifataadha. Lammiilee lafa gammoojjii jiraatan kana yeroo gabaabaaf bishaan boollaa qotuu gabaa beeladaa mijeessuu fi yeroo dheeraa keessatti ammoo haala mijeessanii qubachiisuu ni barbaachisa ture. Mootummoonni Itoophiyaa darba dabarsaan aangoo qabataa turan lammiilee kana kan yaadatan wa'ita galii sassaabanii fi wa'ita filannoo geggeessan qofa. Eenyumtuu rakkoo uummataa dubbachuu baannaan, uummataaf dirmachuu baannaan, uummataaf hin dhaabbadha jedhee odeessuun hin barbaachisu. Gatiis hin qabu. Rakkoon mootummaa paartii aangoorra jiru geessisu akkuma beekamu ta'ee garuu miseensotii fi deeggartooti KFO godinaalee Booranaa fi Gujii jiran dhimma kana hordofanii yeroo malutti gabaasa gochuu barfachuu isaaniitiif cacuu qabuu ni addeessina. Gara yaada furmaataatti wayita deebinu barfachuun akkuma jiru ta'ee mootummaan naannoo Oromiyaa lammiileen Itoophiyaa abbootiin qabeenyaa dhalataan godinaalee Booranaa fi Gujii deeggarsa barbaachisu akka godhanii fi achi adeemuunis deeggarsa barbaachisu hunda atattamaan akka qindeessan waamicha goona. Waajjira Koongirees Federaalawaa Oromoo yookaan KFO Finfinnee Onkololeessa 5 2014 jechuudhaan Koongireesiin Federaalistii Oromoo rakkoo uummatarra ga'aa jiru gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya odeessaaleen keenya torban Oromiyaa dhimmoota torban kana keessa Oromiyaa keessatti ta'aa turan irratti dhaabbileen gurguddoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi Koongirees Federaalistii Oromoo kan jedhanii fi dhugaalee qabatamaa bifa kana fakkaatuun isin biraan ga'aa kan ture Andaawaa Liibaniin ture. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Egaan daawwattoota keenyaa torban ammoo qophii torban Oromiyaa biraan hanga wal agarruutti nagaatti jechaa isin keessummeessuun kan isin faana ture ani Dhugaasaa Waaqayyooti. Waayilli koo ammoo Daawwaa Liiban ture torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.